Maqaan keessan eenyudha? Balaayii Waajjiraan jedhama. Jireenya keessan maali? Maaliin jiraattu isin? Gabareedha, qotee bulaadha. Ganda kamii? Bakujii katamaa. Bakka jechaan raawwate jechuudha. Bakujii jedhama lafichi iddoon qabalee keenya. Maaltu ta'e mee maaltu miidhaa akkamii isinirra ga'e? Bakka ammatu olii isaan bariin ganama sa'aatii 12 akkabaabitti toskiitti jalqabame. Kanaa booda olii isaa wallaallee irriba akkuma dammaqnetti nutti naanna'anii nutti marsanii isaa booda gara itti baqannu karaa dhabne mamlacaa dhabne isaa booda mana cabsanii si'a isaan ola seenanii nuti immoo hin baananneetu yaadni keenya mana lixanii naani si'a fiinnu nutti marsanii nu fixan. Isin irribaa kaatanii turtanii sa'aatii sanatti? Irribaa akkuma kaane hidhaa keenya hidhannetti nutti kababameera. Hundumaan karaan hundumtuu nutti kababameera. Innaa kaanu mana cabsaniiru. Mana qorqorroo linneenaan saanqaa cabsanii ol lixanii. Akkabaabiiti saanqaa cabsanii si'a ol lixanii minaalbaata lagatti nu baasa laadhee namni innaa ka'u isaan karaa kutanii jiru. Akkuma namni ka'etti namni hin baane. Isuma kana nutti naanna'anii mana koo keessaa dhalumamtii ani dhalee qabu. Maatiin ijoollee sagalaadha manaa koo wajjin nama 10 achumatti na biratti kufisanii. Nama 10tu maatii keessan keessa ajjeefame? Anis immoo rukutamee kun hospitaala bulan keessan jira. Kun gaafa roobii ganamamii? Roobii ganama. Maaliin ajjeefaman? Xiyyitiidhaan ajjeefamani. Durba 5 fi dhiira 4 haadha manaa koo wajjin kan isheen dhalte ilma 4 fi dhiira 4 fi durbaan 5. Haadhuma warraa tokkotu dhale isheenis immoo duukaa ajjeesani. Isheenis immoo kan isheen baattu warqii qabdu irraa hundumaa isheerraa baafatanii irraa deeban isheerraati kan isheen qabdu innaa isheen kuftee deebitu. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keessan umuriin isaanii hangamii ture? Isheen majammaraadhaa nama waggaa 19ti. Isheen itti aantu nama waggaa 15ti. Isheen itti aantu immoo nama waggaa 13 akkabaabiiti. 14 akkabaabiiti. Kanaafuu hunda isaanii yeroo isaan miliqanii rasaasa rukutan ajjeesanii? Ittuma naanna'anii takkaadhumatti naanna'anii takkaadhumatti iddoo tokkotti kufanii ani immoo garaadha isaaniin kalaakaluu dhaqee natti fakkaannaan eeboo malee kan qabu hin jiru meeshaan qabu isuma booda galagalanii mudhii keessa na rukutan. Isin wanni kun ni mudata jettanii yaaddanii yookiin immoo sodaattanii turtanii? Baay'ee itti quban qabnu naannoo irraa jira garuu immoo akka naannoo keenyaatti nagaa fakkaatee mootummaan nagaa dhahee nu goyyomsaa immoo hin beeknu kanuma nutti kabbabuu argine malee waan tokko kana dura marrajaa tokko hin qabnu. Isin mana qawween qabdanii? Ani meeshaa qawween qabu. Warreen qaban hin turre? Warreen qaban turanii isaan immoo mana isaanii akkabaabii isaaniirraa zammatanii isaa boodatti namni humna baay'eedhaan nama baay'eedha waan ta'eedhaaf balbala isaarraa namni rukute amma naannoo meeshaan qabneetti immoo dhume gara caalutti. Akkitti ajjechaan raawwate kun balbalarra deemu moo erguma takkaa hunda rasaasa rukutuu eegalan? Mana meeshaan hin jirre balbaluma cabsanii itti lixanii maatii tokko fa'aa naannoo keenya maatii 13 ennaa isaan qalan ijoolleen mana keessa teenya hin qalamnu kan jedhan mana cabsanii lagatti kaan yaadin hin baana jedhanii isaan immoo ulaa kutanii waan jiraniif itti naanna'anii achumatti meedaa irratti fixan. Kanneen ajjecha raawwatan kana isin beektu? Jargaa isaanii beektu? Ijargaa isaanii kaanis wataadara fakkaatu malkiin isaanii iyyitiidha kan isaan shaantaatti baatanii jiranii kaan beennaa kaanis ol makataadha kaanis wataadara fakkaata kaanis immoo ormaqee keessaanis duukaa jiru. Isin kan ijaan beektan ni jiru? Jiru keessa kan ijaan beennu jiru. Mana keessaniiti gaa nama 10 ture akkasinatti himtanitti ollaa keessanoo? Ollaa kooti mana Goojjamee tokkodha nama 13ti iddoo tokkotti qalame godduudhaan inni kaan immoo reeffa jala ciisee inni kaanis immoo harka rukutamee hospitaala jira. Amma akka namni 4-3 hospitaala keessa jira. Kanaafuu qe'eedhuma keessanitti nama baay'eetu ajjeefame jechuudha? Utuma Gujiitti attaqaalaa qabalee isaa katamaa isaatu hin ta'in naannoo keenya irratti nama 80 olitti akkabaabii tokkotti rashaname. Reeffa laagartanii moo akkamiin bartan? Reeffa funaanne. Baay'ee gaddisiisaadha kun. Wanta akkasii kana duras hin mudatee beekaa? Hin beennuun kanaan duras immoo waan akkasii argine hin beennu suma gaafa dhalanne. Amma eessa jirtu isin? Amma lafa hin jiru ofii koo hospitaala bulan keessa hin jira. Amma gaa akkasiin natti himtanitti ijoollee 9tu isin jalaa ajjeefame lammatammoo haati warraa keessanis isin jalaa ajjeefamte ijoollee biraan qabdanii? Ijoolleen koo tokko waan bara jirti malee nama tokkoyyuu hin qabu amma hin qabu dhumaniiru. Kanaaf ijoollee godhatan keessaa takkittii qofa tafte isheenuu qe'ee hin jirtu? Isheen immoo waan bara gaxxaamii eessumaa bira jirti kana malee kana hin jiru. Haadha warraa keessa wajjin waggaa gamii waliin jiraattan? Haadha warraa wajjin nama 41ti isheenis immoo nama akkasiiti waggaa ammasii kan jiraanne naannoo waggaa 27 akkabaabii waliin jiraanne. Eenyuru maqaa isaanii? Obsee Fufaa. Maqaa ijoollee keessan mee natti himame? Shumatee Balaayii jedhamti isheen dura.
Ittaanee Daraartuu Balaayee jedhamti. Ittaanee Siddiiqee Balaayee jedhamti. Ittaanee Saayineesh Balaayee jedhamti. Warri dhiiraa immoo ittaanee Magarsaa jedhama hangafa kooti. Dhiifatama jajjabaadha. Isin jeequu barbaadee miti. Ishi Magarsaa jedhama hangafa kooti. Warra dhiiraa ki'a. Ittaanee immoo Ayyaanaa jedhama. Ayyaanaa Balaayee. Ittaanee Darajee jedhama. Macarrashaan isaa warra dhiiraa keessaa Eeliyaas. Haadha warraa koo wajjiniin hin jiran ijoolleen koo bakka hin jiran reeffi isaan argameera amma filallee ba'anii laayidheen ture amma immoo dhufee maarrajaa akkabaabin natti meera akka hin jirreef reeffi sassaabameera jedhaniiru. Kanaaf amma maali yaaddu isin amma hospitaala jirtu erga wallaansa argattanii booda jireenya fuulduraa keessanii maali yaaddu? Egaa yoo amiroon koo waan an biraa irraa si naxaa ta'e jireenyi lafa kanarraa amma hin jiraadhu hin beeku akka nama ilaalaa jirutti gara fuulduraatti jireenya hin qabadhee yaaduun. Amma isin akkam taatani bayyanattan immoo miidhaan keessan jabaa miti. Rukutameera qabattoo koo akkabaabina rukuteeti gar tokkoon na ba'e ofii koo lubbuun nafaa jireenya lubbuun nafaa warra dhumeetti dhume malee nafa. Namoonni immoo hospitaala jiran jiruumi kanneen maatiin isaanii jalaa ajjeefaman fa'aa. Eeyyena ijoolleen haati abbaan irraa duunaan ijoolleen abbaan isheen baramin iyyuu hospitaala kee jiru namni baay'ee akkasumatti hospitaala keessa ciisee jira inni kaan dhadhabaadha inni kaan ishimmoo du'aa jira kan hundumtuu hospitaala kee jira. Tole waaqayyoon isin jajjabeessu. Ishi bakka maalan godharee kanan godhuun qabu waan an godhu sin qabu.